Harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ijoollee Oromoo fayyaa fi nageenyi bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu isiniif haa baay'atu jecha qophii hardhaa eegala. Hardhas gaa akkuma baratame isin barsiisa isin fayyada jedhee kan yaade isiniif qabadhee dhufee jira. Qophiin hardhaa naannoo qaama saalaatti rifeensa biqilu yookaan immoo saphiin jechuudha. Osoo inni jiru walqunnamtii saalaa yoo raawwanne immoo haddanneeti yookaan immoo sheevd goonee jechuudha. Kamtu irra bareedaadha kamtu gaariidha kan jedhu bal'inaan ni ilaalla jechuudha. Egaa namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun akkasumas mallattoo notifiikeeshinaa yeroo tokko tuquun maatii ta'uu ni dandeessu. Kallattumaan garuu qophii hardhaatti dabarra. Rifeensi naannoo qaama saalaatti kan biqilu yookaan immoo saphiin yeroo isin walqunnamtii saalaa raawwachuuf qophooftan guutumaan guututti haaduu ni dandeessu. Keessattuu maqasiidhaan fa'aa ni murtanii bareeduma wajjin wal qabatee jechuudha. Garuu haaddattaniiti immoo osoo hin haaddatiin walqunnamtii san experience kan gochuu dandeessan yookaan immoo walqunnamtii saalaa bareedaa kan raawwachuu dandeessan kamirraa yookaan immoo haaddattaniiti immoo osoo hin haaddatiin kan jedhu yoo ilaallu gabaabumatti deebiin isaa osoo haaddachuu baattaniidha kan jedhudha. Sababni isaa hedduudha. Tokkoffaa maali? Fayyaa wajjin wal qabatee faayidaa guddaa qaba. Egaa saphiin naannoo sanitti biqiluun parpaziin isaa guddaan yookaan immoo sababni itti biqiluu danda'u naannoo sanitti yeroo walqunnamtii saalaa baakteeriyaawwan daddarbuu danda'an akkasumas dhukkuboota paatojiinii kan ta'an jechuudha akka hin daddabarneef yookaan immoo akka gara qaamaatti akka hin seenneef ni gargaara jechuudha saphiin. Sanirraan aanee yeroo walqunnamtii raawwattanitti fireekshinii hirdhisuudhaaf yookaan immoo rigata bakka sanitti uumamuu danda'u hirdhisuudhaaf hedduu takka qarqaara. Gogaa fi gogaa wajji walitti rigamuurra rifeensi jiraachuun bakka sanii ni fayyada jechuudha. Fireekshinii hamma ta'e ni hirdhisa. Gara dhiiraatiinis gara dubartiitiinis sheevd ta'e yookaan guutumaan guututti haaddame walqunnamtii saalaa raawwachuurra saphiin jiraachuun yeroo walqunnamtii saalaa fireekshinii uumamu yookaan rigata kamuu uumamuu danda'u hamma ta'e ni hirdhisa. Kanaaf yeroo walqunnamtii saalaa rigata hirdhisuu irratti bareedaadha. Akkasumas koonfort akka taataniif hedduu takka ni fayyada. Egaa filannoon kan keessanii akka isin barbaadanitti gochuu ni dandeessu. Garuu akkuma reef jedhee dhukkuboota gogaa wajjin wal qabatan yookaan immoo namatti daddarban akka salphatti hin daddabarreef nama gargaara saphiin naannoo san jiraachuun jechuudha. Saphii irratti hafa yookaan immoo baakteeriyaawwan garaagaraa wantoonni garaagaraa infekshinii garaagaraa araarjii garaagaraa qaama saalaatti uumuu wantoonni danda'an hundi isaanii gara saphiitti akka hafan ni taasisa jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa booda daftanii sirriitti dhiqachuu dandeenyaan dhukkuboota garaagaraarraa guutumaan guututti bilisa taatu jechuudha. Kan biraa ammoo naannoo san completely kan haddan taanaan guutumaan guututti jechuudha. Wanta rifeensa jedhamu naannoo sanitti akka hin jirre gootanii kan haddan ammoo karaa biraatiin bahuuf ni yaala saphiin jechuudha. Yeroo kanatti ammoo madaan ni uumama. Maaliif hidda rifeensaa waan kaastaniif jechuudha. Karaa dura itti biqileen dhiisee karaa waan hidda isaa waan kaastaniif hidda rifeensaa hidda saphiisa waan kaastaniif karaa kanaan dura naannoo sanitti rifeensi biqilee kan hin beekneen karaa biraatiin bahuudhaaf waan yaaluuf naannoo sanitti madaan ni uumama jechuudha. Biqiluudhaaf yoo yaalii taasisu gogaa keessan ni miidha. Erga gogaa keessan miidhee madaan ni uumama. Erga madaan uumame immoo isinuu ni beektu hedduu takka nama hoosisaa naannoo sanitti jechuudha. Egaa guutumaan guututti saphii naannoo sanirraa haaduurra maqasaan hamma ta'e kaasuu wayya. Yoo naannoo sanitti saphiin isinitti guddatu yoo hin barbaanne guutumaan guututti sheevd godhuurra maqasaan suuta jedhanii kaasuutti bareedaadha jechuudha. Akkuma reef jedhee wantoota fayyaa keenya miidhuu danda'an yookaan immoo maayikiroo orgaanizimootaa fi xuraawaa garaagaraa akka qaama keessatti hin seennetti hambisuudha saphiin. Kanaaf kan hubatuu qabdan maali faayidaa ni qaba jechuudha. Waa'ee saphii yeroo hundaa karaa angilii biraan yaaduun barbaachisaadha. Bareeduma qofa laaluu miti karaa fayyummaatiinis yaaduun barbaachisaadha. Garuu dhiira irratti hedduminaan jiraachuun qaamni saalaasaa xiqqaa fakkeessuu danda'a saphiin yoo baay'ate naannoo sanitti jechuudha. Saphiin baay'atuun qaama saalaa ni xiqqeessa osoo hin taane akka xiqqaa fakkaatee mul'atutti isaaf ta'uu danda'a jaalalli isaaf ta'uu danda'a xiqqaa fakkeessuu danda'a jechuudha. Fakkeessuudha malee ni xiqqeessa miti. Kanaaf haaduurraa hanga danda'ametti maqasaan fayyadamuudha. Qulqullina sirriitti eeggachaa jechuudha. Guutumaan guututti sheevd godhuurra hamma ta'e maqasaan gubbumarra muruudha.
Kan biraa yaadni dogoggoraa guddaan maali namoota baay'ee irratti jechuudha. Qulqullina dhabuurraan itti fakkaata naannoo sanitti saphiin baay'achuun. Kanaaf ni haadu garuu biqiluutu fayyaa qabeessa biqiluun yookaan naannoo sanitti saphiin baay'atuun jechuudha. Yoo qulqullina hin eegin dogongorri guddaan malee biqiluun fayyaadhaaf dhibee ittisuudhaaf bareedaadha. Qulqullaa'uu baannaan saphiin naannoo sanitti jiraatee jechuudha. Dhangala'oo keessaa bahu akkasumas karaa alaattis baakteeriyaan dhufu achi biratti ni kufama. Baakteeriyaawwan garaagaraa qaama keessaas kan bahu alarraayis kan gad dhufu jechuudha. Rifeensa naannoo sanitti yookaan saphii naannoo sanirratti ni kufama. Kanaaf yoo hin qulqullaa'uu baanne yookaan dafee yoo hin qulqulloofne foolii hin barbaachisne ni uuma jechuudha. Akkuma rifeensa mataa jechuudha. Rifeensi mataa keenya yoo hin qulqulleefne yeroo hundaa yoo hin dhiqanne ni xuraawa. Kunis gaa akkasuma kun daran sanirraan hedduu takka sirriitti qulqullaa'uu qaba jechuudha. Kanaaf saphiin naannoo sanitti jiraachuun fayyaadhaaf gaariidha. Walqunnamtii saalaaf rigata malee akka raawwattan hedduu takka gargaara. Akkuma reef jedhee jechuudha. Rigata uumamuu danda'u yookaan rigata hin barbaachisne uumamuu danda'u hedduu takka ni hir'isa. Kanaaf kana yaada keessa galchuudhaan faayidaa saphii akka irraa barattan yookaan akka fayyadamtaniidhaaf kan piroograama har'aa kana dhiyeesse. Kanaaf qophiin kiyya har'aa kana fakkaata barumsa akka irraa argattan yookaan waa'ee saphii akka hubannoo xiqqoo akka irraa argattan abdiin qaba. Piroograama biraatiin yaada barsiisoo ta'an biraatiin walitti dhufna. Qophiin kun yoo isinitti laayik gochuu hin dagatina. Namoota biraafis sheer gochuu hin dagatina. Waan na wajji turtaniif hedduu takka galatoomaa nagaatti.